halkan isaalleen guyyaa kanaaf shukrii jechuu wayyaa tola rabbii barbaannaani mutajaala ergama hakiru zamaani rabbiin guddaan nuuf dabalaa ka arganne shakkarraani mutajaala ergama hakiru zamaani kanaaf shukrii heddummeessaani ma rabbii agarraani mutajaala ergama hakiru zamaani boru irraa gaafatamna har'a shukrii dagannaani mutajaala ergama hakiru zamaani ni'imaa hedduu nu badhaasee tola nutti oole rahmaani mutajaala ergama hakiru zamaani tola rabbiin ittoleef gabrichin gaafatamaa ni'imaan rabbii gabroota kulli bira kaayama garuu haa jennu malee sadarkaa wal jaalamaa ni'imaa jaaltuu nu kenne kaasii mootiin haalama irra nu kaahe karaa nabiyyi filatamaa nabiyyi keenya gaarii hayyuu gameessa namaa irratti haa jiraatu nagaaf rahmanni rahman kalamu isaan boodaan hin ergamne ergamaan kana bakka nu buuse isaanirraa ulama ergaan isaaniin dhaabbatu haga guyyaa qiyaama maqaa isaaniitu waamamaa hin shaaramu zamanaani mutajaala ergama hakiru zamaani kanaaf ergaan koo har'aa kanarratti heeffata qur'aanaa fi saayinsii zamanaa wal qabata waan jarraa hedduu dura nabiin keenya dubbata ka har'a saayintistoonni qorannaadhaan argatan hayyoonni yeroo amma uuma rabbii qo'atan hedduun sababbii kanaan diin islaamaa qabatan waa'ee amantii irrattis waa hedduudha dubbatan ulagaa isaa guuttatee dhugaa ta'uuf amantaan waa sadii qabaachuudha jedhanii irraa dubbatan qabxiin jalqaba irratti isaan lafa kaayyatan moggaasa maqaa isaatii kan irratti yeeffatan maqaan isaa ta'uudha kan qoqqoonne ummata mee amantii islaamaa fakkeenya yoo fudhattan moggaasa maqaa isaa kana yeroo xiinxaltan rabbii masakamuudha hiikansaa yoo ilaaltan amantii biroo ammoo fakkeenya yoo fudhattan hedduu maqaa ilma namaatiin amantii moggaafatan namuma akka isaanii kan waaqa taasifatan moggaasa amantii isaanis maqaa saarraa fudhatan bakka kanatti citiin isinirraa hubatan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا أورومو بيجي أورومو مسلم ميديا نجاني ربي ككلين سران تيبا كجيرتان شفتو سنرات تاجراتو درسين كينا كتوربان كيساتي ديمات ننتوري قويا كميسا هر فكاتا إن شاء الله تعالى درسين كينا متدوري نساء وان صلاة بلسو جتشو لكارا كالاتي ما يوغر درسي تتراسينيت ننجنة درسين الراوان نرادوبت وان salaata balleessuu jechuudha waan salaata balleessuu waan salaata kanarraa deddeemaa jirti darsiin dhiyoo kana har'a waan salaata balleessu irraa walii dabarsina jechuudha insha Allah taala salaata maaltu balleessa jechuu waan tokko ijaaranii achiin booda waan isa balleessu irraa eeguun barbaachisa waan tokko eega ijaaraniin booda waan ijaarame kana maaltu akka inni balleessullee beekuun barbaachisaadha. Salaata eegaa arkaana isaa, shuruuxa isaa, waajibaata isaa, sunana isaa kana cufa fudhanneetiin jirra kana cufa walii dabarsine eega kanaan argamiinsi salaataa gasabateen boodatti maaltu isa akka balleessuu danda'u wanni salaata balleessuu danda'u maal akka inni ta'e wanni salaata balleessuu danda'u qabxii aga murtaahee tokko meesan irraa walii dabarsinaa jechuudha. Waan salaata balleessu kana beekuun barbaachisaadha. Maaltu salaata balleessa jedhanii waan salaata balleessan irraa of eeguuni waan hedduu beekuun barbaachisaati jechuudha. Salaata wanni balleessu duratti tokko jennee yoo irraa fudhannee ilaallee الكلام العمد مع الذكر والعلم الكلام العمد
haasawa duuba argiteetiniin dubbii beekaatiniin taate alkalaamu dubbii alhamdu beekaa dubbatan ma'a zikrii yaadachuma wajjiin ka duuba argiteetiniin salaata keessa jira jechuu daguun ittiin geessin yaadachuma wajjiin osoma beeku salaata keessa jireenya yaadachuma wajjiin walcilmi osoma beeku beekomsuma wajjiini dubbachuudha salaata keessatti dubbachuu yoo jennu wayta faatihaa qaraanima dubbatanimi wayti allahu akbar jedhanima dubbatanimi waan salaata keessatti waan salaata keessa hin tahin dubbatu afaaniin dubbata qofa osoo hin tahinitti waan silaa salaata keessatti dubbachuun hin dandahamne takka dubbatuudha waan salaata keessatti dubbachuun karaan godhamiin hin beekamin takka salaata keessatti dubbachuun hin dandahamne takka dubbatuudha yaadachuma osoo daguu wahii ittiin geessin osoma yaadatiinsi isaaf jiru walcilmi beekomsi osoo ismaaf jiru osoma beekomsa qabu ka wallaalummaan ittiin geessin amma naasii ammoo inni irraanfataa ta'e ka irraanfiidhaan duuba argiteettiin hin dubbate waljaahili wallaalumaan ka dubbate falaa tabxulu salaatuu bizaalika hin baddu salaan isaa saniiniyya salaan isaa saniin hin baddu namni dubbachuun waan salaata keessa silaa barbaachisuun ala waan biraa dubbachuun ka daguun ittiin jirre ka waan kana wallaalli hin jirre duuba argiteettiin hin dandahamu jechuudha ammoo nama irraaffiin tahe daguudhaan ka wallaalaan taate salaanni isaa saniin hin badduu jedhan salaanni isaa saniin baduu hin dandeettu salaata duratti wanni balleessu achi keessatti waan silaa duuba argiteetiin hin dubbachuun hin danda'amne takka dubbatu haasawa waan silaa salaata keessa karaa godhame malee waan biraa dubbatu kanarraa of eeguudha jechuudha duratti kanarraa of eeguudha jechuudha akkuma waytaa awwala silaa allahu akbariin duraa allahu akbariin harramannaa suni wanni isiin waan kalaama haasawa biraa irraa dubbii biraa irraa harama gooteetiniin ka silaa dubbachuun danda'amu qofa irratti nama gabaabsite takbiiraan harramannaa takbiiraan hidhatiinsaa suni haasawa silaa hin dandahamne san irraa dhorgaa nama gootee ka dubbachuun danda'amu quraana qara'uu faatiyaa qara'uu zikrii qara'uu attayyaata qara'uu waan achi keessa jiru ka silaa karaa godhame kana dubbatu kana qofa irra gabaabsite isii saniin ala bahaniitiin waan biraa dubbachuu irraa of eeguudha waan biraa irraa dubbatu of eeguudha jechuudha qabxiin lamataa waan silaa salaata balleessumu jedhameet irraa beekamurraa addahiku kolfuudha salaata keessatti kolfuudha namni kolfinaan salaanni hin badaa jechuudha dahik jechuuni dahik ka jedhamu kuni kolfiinsa ilkeen akkaan mul'atteetiniini ilkaan kuni addeen ilkaanii kun achi bahee jedhu kanaan dahikee jedhanii jechuudha kaan immoo tabassuma jedhaniin ka seequu xiqqoma akkana seeqatiinsa attabassum jedhaniin seequudha dihikii kana amma kaa'e keessatti dubbatame kolfuu salaata keessatti kolfuunis waan salaata namarraa balleessitu irraa of eeguu barbaachisaa eeggachuu barbaachisaa jechuudha kolfuulleen salaata namarraa balleessiti maal amma akkanumatti namni waytuma laaluyyuu aqliman yookiin xabi'ama namni amma itti beekee jedhutti salaata keessan kolfiin salaata cabsitee jirtaa waliin jetti ijoollee salaanni sirraa bade jechuudha cabsite jechuun salaanni sirraa bade jechuudha kanaafuu kolfiinsi waan salaata namarraa balleessuu irraaf eeguu barbaachisaa jechuudha waan salaata namarraa balleessu jedhaniitiin waan ofirraa eeganii jechuudha qabxiin isa sadaffaa waan salaata namarraa balleessa jedhanii irraa dubbatamurraa al-aklu nyaatuudha jechuudha nyaanni kun wayta kaan keessatti rabbiin karaa godheetiin jira waan halaala isinii goone irraa nyaadhaa kuluu mimma razaqnaakum
waan nuti isinii hirre irraa nyaadhaa jedhe rabbiin gaarii irraa waan isin waan taheetiin jedhame waan haraamaa irraa kan ta'in waan halaalaa irraa ka ta'e nyaadhaa jedhe aslan nyaata karaa godhe nyaatuma isiniin halaala godhameetiin yeroo cufa keessattuu nyaatuu danda'amu san yeroo haga murtaa'ee salaata keessaa tana nyaata achi keessa nyaachuun salaata balleessiti wayta san keessatti hin nyaatanii jechuu namni salaata eega seeneetiin jedhe nyaata hin nyaatu osoo salaata keessa jiru fudhatee nyaachuu ta'etti afaanumattuu hambifatee waa itti san alanshuu ta'etti nyaanni hin balleessaa jechuudha nyaanni waan salaata balleessu jedhameetiniin dubbatama jechuun qabxiin isa sadaffaa tana jechuun qabxiin afraffaa ashurbu dhugaatiidha salaata keessatti dhuguu hin dandahanii irraa of eeguun barbaachisaadha jechuu waan salaata balleessu irraa kunis ashurbu dhugaatiidha dhugaatii namni kana akkanattuu hin beekani akka gaafa dhalannee irraa nyaataaf dhugaatiin hin balleessa jechuu irraa hin beeyna maal godhanii jedhan maal godhan waan salaata balleessu wayta lakkaa'u feetu achi keessa gad dhufa wanni dubbii fide wayta waan salaata balleessu lakkaa'uuf deemtu kunillee hin balleessa jedhamee keessa dubbiin gadi dhufaa jechuudha dhugaatii illeen hin balleessaa jechuudha buna dhuyde bishaan dhuyde juusa dhuyde aanan dhuyde dhugaatuma jedhama dhangala'oo wanni asii gadi dabarsan dhugaatii jedhamee dubbatama wanni immoo arrabaan gargaarsifatanii ilkaan gadi laaffisuudhaan gaditti gad dabaru kun nyaata jedhameetiin dubbatamaa jechuudha bishaan immoo gara gargaarfatiinsa ilkaanii na jedhamu beekta arrabuma yoo xiqqoo gargaarsifate malee wani dhangala'oonii gara ilkaaniitti miti gara arrabaatti gargaarsifateetiin humna gadiitti gadi erga kuni cuftinuu yoo waan salaata keessatti itti fayyadamuun hin dandahamne salaatumaan alaa itti fayyadaman malee achi keessa irraaf qabanii jechuudha qabxiin shanaffaa inkishaaful awrati awraa saaquudha awraa jechuunii qaama namaa kana karabbiin duuba argiteetiin yoo namni si argu ati awraa kana kashafuudhaan badhe baasuudhaan yoo namni si argeetiin jedhe qaanfattu kana isa kanaan awraa jedhanii jechuudha haddii silaa qaama keetirraa awraa jedhamee shuruuxa salaataa keessatti irra dabarsine keessatti yoo awraan walii dabarsine haddiin isaa gana jennee ka dabarsine suni namarraa saaqame namarraa mul'atame haddii isaa bira dabreetiin badhetti awraan kun baheetiin jedhame hin balleessaa jechuudha hin balleessaa namni yoo awraan kun nama mul'ate hin qaanfataa ceebetti lakkahaa isa kanaan awraa jedhan inni kun yoo kashafame yoo baname yoo sirraa mul'ate qaamni silaa awraa jedhamu kun awraan dhiiraa maa beeyna surraa warrukubaa jennee wayta achi dabarsinuu qabxii jahaffaa irratti shuruuxa salaataa keessatti wayta dabarsinu maa beeyna surrati warrukubaa ka dhiiraa jenne awraan hedduu kana wanni hedduu kana awraa jennee waan sattaramuun barbaachisaati isa sattaran malee waan salaan hin argamne hedduun kun yoo satiriin irraa fuudhameetiniin mul'ateetiniin jedhame awraan kashafamee jedhameetiniin dubbatama awraan mul'atee satiriin isaa irraa deemte jedhameetiniin dubbatama isa kana irraa deemsisuulleen awraa kanarra duuba argiteetiniin uffata kana satirii kanarraa deemsisuuni maal jedhama waan salaata balleessuu keessatti lakkaahamaa jechuudha waan salaata balleessuu keessatti lakkaahamaa awraa ofii akka hin kashafamne akka namarraan banamne wanni nama sattaru kuni akka qaamni awraa jedhamu kuni hin mul'anne godhuun barbaachisaadha haga salaata san geeffatanitti wayta kaan illee awraa sattarachuuni beekamaadha immoo sun yeroo san keessa yoo awraan sirraa banameetiin jedhame yoo wanni awraa kana sattareetiin jedhamu hoccuun sun sirraa saaqamtee yookiin sirraa fuudhamteetiin jedhamte salaanni badee jedhameetiin lakkaamaaf
waan salaata namarraa balleessuu waan eeggachuun barbaachisuu jechuudha. Awraa ofirraa bananiitiniini awraan nama mul'attuun waan salaata namarraa balleessurraayi jechuudha. Kunillee eeggachuun waan muhimii waan barbaachisarraayi jechuudha. Kanaafuu warra duuba warra majnunummaa yookiin maraatummaan itti dhufteetini jette shari'aa waa hedduuf qalama irraa ol fuuteetiniini rakkoo irraa isa baafte. Amma maraataan fakkeenyaaf yoo salaateetiniin jedhame maraatuma itti jira yoo huccuu ofirraa saaqeetiniin jedhame yoo huccuu ofirraa darbeetiniin jedhame isaan awraan sattaranne inni awraa duuba argitee ofii dho'ifatee hin dandeenye salaatuu hin danda'u. Achi keessattuuyyuu karaa lafa kaatan wayita duraa seenamu namni kun al-aaqil jedhameetiin ittiin dubbatamee qabxii shuruuxa salaataa keessatti lammaffaa irratti al-aqlu aqlii qabaachuudha maraataa ta'uu dhabu jedhamee achitti dabarsine. Wanni wayita achitti dabarsan san namni yoo maraataa tahe akka inni ilaal awraa kanallee duuba argiteetiin eeggachuu hin dandeenye sharxii dura jirtiyyuu san dura lafa kaataniitiin seenan jechuudha. Eega salaata seenaniitiin jedhanii kammaan aqlee qabu kun kammaan maraataan tahin kun yoo aqleen yoo awraan isaa irraa deemeetiin jedhame irraa fuudhameetiin jedhame salaanni hin badaa jechuudha. Salaanni hin badaa waan eeggachuun barbaachisaatii jechuudha. Qabxiin itti aantu tajaaffaa yookiin yoo jenne al-inhiraaful kathiiru an jihatil qiblati garagaliinsa hedduu jiha qiblaa irra. Al-inhiraaful kathiiru garagaliinsa hedduu an jihatil qiblati jiha qiblaa irra garagaluu jechuudha. Jiha qiblaa irra garagaluuni waan salaata namarraa balleessu. Yoo gara qiblaa dura achi deemanii tiniin as deebuufaa taate malee qiblaa irraa deebi'anii tiniin jechuuni waan salaata namarraa balleessurraayi jechuudha. Waan salaata namarraa balleessurraayi. Immoo gara fuulduraa achi deemanii ammallee uf duubattillee deemanii jechuu hin balleessu suni rasuula irraa sabatee jira alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli gaafa tokko gaafa salaata kusuufaa keessatti maal duuba argiteetiin itti argame hedduu duratti achi deeme. Dura achi deemee haga namni maali jedhu warri duuban salaatu dura achi deeme. Ammallee boodatti duuba deeme haga saffaa duubaatitti achi jigiinsa isaaf dhiyaatu achi duuba deeme. Booda sanii in gaafatan saabaan rasuula alayhi salaatu wassalaam saabaan beeyta waan argame tokko hedduu dafanii beekutti ummata futunoodha. Ilmii tana waan isiin taate waan argame tokko dafanii beekutti hedduu tattaaffii godhanii hedduu futuna qaban. Baada sanii gaafatanii jennaan maal jeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam waytii fuulduratti achi deemee jedhe sanii rabbiin duuba daraaraa jannataa kanarratti mul'iseetiniin ni'imaa jannataa kanarratti mul'isee nabira akkana dhiyaattee itti achi deeme jedhe. Isii tana kutachuuf achi itti deeme jedhe zaa'id. Duratti achi deemee jira jechuu amma rasuula alayhi salaatu wassalaam gara qiblaa irraan gorree gara qiblaa irratti dura achi deemeetiin jira isarra argame jechuudha. Duubatti illee deeme wayita duubatti illee deemu san ibiddi jahannamtuun jahannamiin tuni ibiddi isaa kun zaa'idinatti as deemeetiin isa jala akka malee duubatti irraa deeme jedhe. Akki kuni rasuula irraa argameetiin jira. Duubaaf duratti illee deemsi irraa argameetiin jira. Qibla irraa gargalaniitiin jechuun waan salaata duuba argiteetiin namarraa balleessuu keessatti lakkaahamaa jiran. Waan salaata namarraa balleessuu al-inhiraaful kathiiru an jihatil qiblati garagaliinsa hedduu jihaa qiblaa irraa garagalu. Hedduu garagaliinsa jihaa qiblaa irraa kunillee waan duuba argiteetiin salaata namarraa balleessu jedhanii irratti eeggachuun barbaachisurraayi jechuudha. Namni homaa gara qiblaa irratti tahee irratti waan tokko yoo namarraa argame nama dura dabraatiin hin jiru achi jedhanii ofirraa achi qabu akka duuba argitee nama dura hin dabarre ka satirii wahii godhatteeti hedduu satiriitiif hedduu waan satirii godhattee san yoo dabruuf dhufeetiin jedhe harkaan achi hidhattee ofirraa deebisu kuni duuba argiteetiin hooma shar'iidhaan argameetiin jedhame
akka amma rasuulli durachi deemee deebi'e kana wanni adda addaa osoo argamteetiin hin jedhamte akka hin balleessine nasiirraa fudhatamaa jechuudha. Ka qiblaa irraa deebiin sin argamin kanniin fa'a jechuudha. Wanni salaata keessatti hin balleessa jedhameetiin irraa ittiin dubbatan. qabxiin gara torbaffaati yoo deemne al-absul kasiiru al-mutawaalii fi salaati hedduu sosso'iinsa yookiin taphiinsa walit dhaabbataa tahee salaata keessatti akka sosso'iinsa olii gad jejjedhiinsa tapha hedduu tahee salaata keessatti walit dhaabbataa ka ta'e salaata keessatti sunillee duuba argiteetiin waan salaata namarraa balleessu irraayyii jedhe. Salaata namarraa balleessu irraayyii fakkeenyaaf ka akkami jechuudha. Akki suni homa sila aslitti sila tapha jechuun taphni wayi salaata keessattuu jira. Taphni waa salaata keessatti hin jiru. Homa sila akkana yoo ilaalamu akki sun dalagamuun irraa hin danda'amne tokko dalagamuun irraa hin danda'amne ta akka sila sabattee yoo fa'a taate malee. Fakkeenyaaf amma rasuul alayhi salaatu wassalaam osoo salaata keessa jiru umaamata binti zaynaba ta jedhamtu mucayyoo duuba argiteetiin intala isaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam salaata keessatti wayta ol taa'u wayta dhaabbatu ofirra qabatee wayta kan lafa kaahee akkanumatti qabateetiin yoo dhaabbatu ofirratti qabatee yoo taa'uuf bira gadi kaahee akki kunis duuba argiteetiin akka kana baatanii waa achi keessatti waan akka amma argamee kana dalaguun argameetiin jiraa jechuudha. Ka akkana kana waan hin tahiniin alatti waan kana keessatti wayta irraa fakkeenyaaf waan amaamaa fa'a asirraa gadi bu'iinsa hocci waan adda addaa akkanaa olii gad oofinsa kana keessatti wayta irraa dubbataniitiin jedhan waan kanaan ala achi fagaataa ta'e qaadi ibnu qudaa muhammad ibnu ali ashawkaanii ka jedhamu rahimahullahu ta'ala maal jedhameetiin gaafatame fi fatil allaam an hamlil amaamati as-saqxati amaamaa gadi kufte fuudhanii ofirra ol deeffachuu amaamaa fakkeenyaaf yoo itaa sirra jirtu yoo isin gadi buuteetiin jette yoo ol deebisaniitiin jedhan matarra yoo ol deeffatan bakka silaa isin itti uffatamtetti achi ol deeffataniitiin jedhan maali jedhaniitiin irraa gaafiin godhame ani ra'asi fi salaati matarraa yoo gadi bu'e amaamaan salaata keessatti hal yajuuzu amlaa jedhanii gaafatan dandahamaa amaamaa namarraa gadi buute tana ol deeffatanii uffachuun dandahamaa jedhanii gaafii godhan. Fa'ajaba deebisee yookiin inni himee fi qad sabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam dhugaa sabatee jira rasuula rabbii irra alayhi salaatu wassalaam umaamata fi salaati umaamaa binti zaynab ta jedhamtu mucayyoo salaata keessatti wahiyya bintu salaasa siniina haala isiin intala waggaa sadii taateen fama dhannuka bihamlil imaamaa jedheen yoo akkanaa seehan kee maalii jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam mucayyoo tana wayta ol ka'u harka qabatee wayta gattaa'uuf bira gadi kaaheetiniin akkasitti baatee ittiin salaate amaamaa gadi buuteetiniin jette tana ol deeffatanii jechuun yookiin ol uffachuun matarratti maali seehan kee kamtu irra duuba argitee wahiyya akhafu minhaa qax'an isiin amaamaa nagas ulfachuun tun kaan irra laaftuudha yoo jedhe mucayyoo san baatuu sanirra irra laaftuudhaayyuu jedhe ka akkanaa kunis duuba argitee akka dandahamu irra ittiin duuba argitee ittiin akeeka irraa kennaa jechuudha waan akkanaa kan akka dandahamu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رسول ربي تهيتني جرك صلاته حال كبات تهين أمامة بنت زينب فإذا سجد ودعها يو سجود قرو لفكها مجيدا وإذا قام حملها يو أبتهم باتج وهو يؤم الناس في المسجد حال كنما إمامة تهين مسجد كيستي أكا كان كدلق تهيجة جورا waan akka kanaa irraa duuba argitee yoo argameetiin jedhame in dandahamaa ka kanaan alarra duuba argiteetiin waan haganarraa achi
waan duuba argiteetiniin hedduu balleessaa ta'e kanaan alaa jechuudha. Akka kana godhuun sunnaan argameetiniin jira. Amaamaa yoo isin gadi buuteetiniin jette ol deeffachuu akka dandeettu daa'ima takka akka rasuulli qabatee ittiin salaate kana ittiin salaatu akka dandeettu yoo isin duuba argiteetiniin waan mutanajjis isii godhu tokko irra kan jiraanne taate akkasi ittiin salaatu akka danda'amu sunillee irraa akeekaa jechuudha. Haala kanatti yoo daa'imame kana akkan balleessine irraa argamaa jechuudha. Qabxiin isa dhumaa intiqaadu xahaarati wanni salaata namarraa balleessu xahaaraan namarraa diigamuudha jedhe. Wanni salaata namarraa balleessu xahaaraan namarraa baduudha. Xahaaraan namarraa diigamuudha. Xahaaraan diigamuu jechuuni waan silaa duuba argiteetiniin xahaaraa dura xahaarummaan ittiin waan san argamsiisuun xahaaraan nama argamte takka yoo nama argameetiin xahaaraan namarraa deemne. Fakkeenyaaf osoo salaata keessa jirtu hafuurri sirraa ba'e. Hafuura jechuun akka haasawaa kabajaatitti jechaan ittiin dubbadhe yoo hafuurri karaa qaama uumamaan nama argamee namarraa baatuun tanaan hafuurri akkasii namarraa baheetiin jedhame salaanni namarraa badaa jechuudha. Yeroo kanallee yookiin sautii isaa yookiin hafuura yoo argame malee ka kanaan alaa shayxaanatu teessuma kana keessaa afuufeetiniin waswaasa naman naqaa jedhan salaata keessatti. Yoo hafuura duuba argiteetiniin arguu jedhame diisne jechuudha. Hafuura beeytaati isii ijaan hin arganii hafuura ajaa'insaa fi waan adda addaatiin isii beekanii yoo akkasi suni namarraa argameetiniin jedhame waan xahaaraa namarraa balleessu sautii yoo dhagaaniitiin jedhan waan xahaaraa balleessu wuduuni badeetiniin jira jechuu ittiin beekanii osoo salaata keessa jiran waan wudu'a namarraa balleessu takka yoo tuqaniitiin jedhan qaama kee duuba argiteetiniin qaama salaa osoo salaata keessa jirtu kasatiriin hedduun jirre yoo qaama kee tuqxeetiniin jette xahaaraan wuduuni badeetiniin jira salaan illee wajjiin yeroo kana badaa jechuudha. Waan akkanaa kanniin duuba argiteetiniin waan osoo salaata keessa jirtu xahaaraan sirraa baduu danda'amu kunni yoo si argameetiniin jedhame xahaaraan baduudhaan salaan illee badaa jechuudha. Kana cufaa yoo waan eeggachuun irraa barbaachisu irraa jechuudha. Waan salaata namarraa balleessu jedhaniitiin waan ittiin beekamurraa jechuudha. Wantoonni kunniin salaata kana hedduu wanni isaa akka rirmee itti taheetiniin hammeenya itti geesseetiniin jedharraa eeggachuun waan hedduu barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Darsiin teena tarraa akka kana fakkaatti hedduu dheerinnan qabdu tarraa gabaabduudha. Laakiin immoo wanni isin irraa haasoituu fi haasooni keessatti guddaadha. Warra kana jabeeffateetiniin ta'itti antutti dabruura rabbiin nu haa taasisu. Insha Allahu ta'ala warra waa walii dabarseetti fayyadamuura rabbiin nu haa taasisu. Baarakallahu fiikum. وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.